Tindee bita amma waa'ee sanaatti. Quraanni ati qaraate mee kana naa deebisiiti. Quraanni ati qaraate amantii namaa qoshaashessi yookiin arrabsiidha moo maayin? Ishi lakkoofsa koo dura qabadhuti san booddee siif hima deebii gaaffii keetiif qabadhu duwwaa 5 riyaadiin jira itti miti. Yaadin jira. Duwwaa 5 sadii qabadhu. Bilbilitti na waammadhu. Duwwaa 5. Maal godhaa asirraa bilbila kee maal irraa godhaati yoo barbaadde bakka ati galtu beeka bannaate faraan. Kanaafuu maan dhufne amma Maayirin beektaa? Maayirin ni beektaami? Maayirin mucaati. Maayirin beektaa? eenyu maayir? Hin beektuumi? Hin beeku maayir eenyudha? Faraan itti himumi? Dhiifama waliin. Amantaa ilaa waan feetetti amanii ati duraan kiristaan na fakkaate ani hin beeku jecha dhagee. Amantaa feete qabadhu. Amantaa keenyarraa gabbu. Yeroo baay'ee amantaa kiristaanaa kana waa baay'ee irraa haasaa jirta. Yeroo baay'ee si dhaggeeffadha. Hin dabbaruusi. Moo quraanatu san jedha. Ijoollee musliimummaa irrattuu dhalatte akkanatti amantaa namaan tuytu. Warruma kalee deematu waa'ee amantaa namaa arrabsa. Ayyee kanaafuu siin deebisa gaaffii keessi lamaan walitti si deebisa tokkoffaa. Arabee waan jettin dhageenye arabee dhaggeeffatu ishii sallamtee dadhabneetti ertime arabeen. Cufadhal tokko. Jalqaba irratti ermi kiyya erga mana koo dhufte kootu sin keessumsiisa rakkoon hin jiru nagaadhaan dhufte nagaa si keessumsiisa akkuma dhuftetti si keessumsiisa jechuudha. Ana malli koo akkasi nama nagaadhaan dhufe nagaan keessumsiisa akkuma asirra si keessumsiisu manatti illee yoo dhufte nagaan dhufnaan nagaa si keessumsiisa karaa biraas dhuftes akkuma turte si keessumsiisaan kun amantii islaamaan nu ajaje waan ta'eef hundayyuu akka dhufetti deebista jechuudha. Haa ta'uti kabraa Maal jedhee arrabsee? Waan jettee arrabsitu maa hin beektu? Yeroo baay'ee bara amantii kiristaanaa kanaati. Fakkeenya maal jedhee deebi'ee of arrabsaa? Waan ati jette deebi'eetiin of arrabsaa? Maaliin jedhe fakkeenya Yeroo baay'ee waan macaafarra jiru sitti macaafa si arrabse? No. Waan macaafarra jiru maal beektaatiin waan macaafarra jiru haasofta. Amma fakkeenyaaf Yesuus nama jechuun arrabadha. Amantii namaa keessa illee nan galchine ani amantii musliimummaallee ijoollee musliimaa ijoollee waliin guddadhe qabaati. Waa'ee Yesuus keessaa bahe. Ila dhaggeeffadhu. Inni arrabsite kan jettu ani Yesuus Kiristaas Yesuus Ila dhaggeeffadhu farahaan asuma gabaabaa waan Yesuus keessaa bahe waa'ee amantii keetii bicha haasa'irra. Yesuus maal keessaa qabdaati Yesuus keessaa? Siif maali Yesuus? Waaqa. Anaaf immoo nabiyyiidha kanaaf ani irraa haasa. Atis waa'ee waaqummaa isaa irraa haasa anis namummaa isaa irraa haasa. Faraan yoo of kabajjasii wayyu. Wayyu. Baay'ee itti deema. Akkuma itti deemaa jirtu kana itti deema. Yesuus anaaf nabiyyiidha siif immoo waaqa waaqummaa isaa ragaa naa fide ani immoo namummaa isaa fi nabiyyummaa isaa ragaa sii kenna. Yesuus nama miti yoo ka jettu taate macaafa mormitu oote macaafa ragaa sii kenna tole bakka barbaadde irraate. Yoo barbaadde buluu kidaaniirra yoo barbaadde addis kidaanii yookiin kakuu haaraarraati Yesuus Kiristoos nama ta'uusaa ilma namaa ta'ee dhalatu nabiyyi kabajamaa ta'uusaa nabiyyi nuti jaallannu ta'uusaa nabiyyoota kam caalallee bakka akka kennuuf nabi Muhammaditti aansee ta'uusaa sitti hima. Lakki yoo jette immoo Nabi Muhammaditti aansee. macaafa keetiin mormuu situu danda'a. Sun macaafa keetiin sin morma malee anaa miti. Macaafaan immoo mormamu. Baay'ee badaboo. Fakkeenya sii kennuu macaafa keessatti Yesuus Kiristoos nama ta'uusaatiif nabiyyii ta'uusaatiif sanumayyuu Fiizikaa ati yaa'ii si waliin ani waa'ee amantii haasa'uun dhufne si akkuma waliin. farhaan garbichaa jedha macaafni kee Yesuus Kiristoos garbicha waaqayyootii jedha. Mee ani maalin godhe macaafa keetu dubbate? Mee Ermiyaas boqonnaa 2 lakkoofsa 1 dubbisime. Naati labda Abdullaahi Salami waan ajalat barreessitu kana naati tabbada haadha keetitti himi. Luchi haadha keeti. Hani tatamma balleessaan Naani luchi ummaa teeti. Nana jirta. Farhaaniin akka seeraatti otoo sitti dhiyeessanii. Farhaan badiin kee maalidhaa jettaan? Otoo fakkeenyaaf farhaanii mana murtiitti dhiyeessanii farhaaniin badiin kee maalii jettaa abbaa murtii taate akka animmoo kissiidhaaf fuuldura kee dhufee dhaabbadhe maali jettee farhaanitti murteessitame maal balleessite badiin kee maali jettee moo kiristaana taateef qofa waan namni sitti hime fudhattee haasoftu?
No. Mm. Waan namni itti mee osoo hin taane argite Mm. akka balleessaa keetiitis murteessuu danda'a. Fakkeenyaaf Balleessaa keetiin alas fakkeenyaaf balleessaan kee maali naan jettaa? Amma mana murtii jirta. Akka seeraatti maali mee balleessaan kee naan jetta? balleessaa kee gaafadha. Balleessaa kee fakkeenyaaf maal goote Namni naan tokko jetta? ati mana murtii wayi kophaa kee dhuftaa yookiin kasasamtee dhufta mana murtii kana ragaa waliin. Nan beekee rakkoon hin jiru. Gaafa kasasamee dhufe sana fakkeenyaaf maal balleessite akka kamitti waan na dhageesse kan hammame waan an balleesse. Yeroo baay'ee Farahaansi dhaggeeffadhaan. Si jala deema. Farahaansi awwal moo eenyu kadhaniin tokko. Mhm. Yeroo baay'ee waa'ee amantii kiristaanaa kanarraa amma reefu maal jette kiristaana yoo taate mucattiin sun duute azaabaan akka gubatu hawwaafii jette. Dhugaa Ilmi namaa nama ta'e dhugaa. azaabaaf nama nama. Lakki kana quraanuma nutti hime macaafnis akka jedhu Maatiyos boqonnaa torba lakkoofsa 21 irratti fedha abbaa kiyya isa waaqarraa kan jedhu malee yaa waaqayyo yaa goofta goofta kan naan jedhumtu jannata gala mitii siin jedhe. Kanaafuu warri isin Yesuus gooftaa gooftaa jettanii jannatan galtanii jedhe maal malee fedha abbaa kiyya isa waaqarraa yoo hojjettan malee jedhe. Maarree fedhi waaqa abbaa isa samiirra jiru maali jennaan immoo deebii nuu kenne macaafa keessatti. Yohaannis 17 lakkoofsa 3 irratti waaqayyo isa dhugaa isa tokkicha isa Yesuus Kiristoos erge sanas beekuun isaanii jireenya bara baraatii jedhe. Kanaaf kan waaqayyo inni samiirra jiru sun barbaadu maalinni abbaan Yesuusi waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa sana gabbaranii Yesuus Kiristoosin immoo akka erge beekuu isaaniiti. Siigalee kanaafidha Yesuus Kiristoos wangeessa Akka ergee. yaa Israa'el dhagahii akka erge jedha macaafni. Yesuusin akka erge beekuun kee jireenya barbaadu. Fakkeenyaaf atamma Yesuus Kiristoosin waaqayyo inni dhugaa inni tokkicha ergeera jennaan jireenya bara bara argattaa jedha macaafni. Ani immoo dhugaadha waaqayyo dhugaa tokkicha jira Yesuus Kiristoos immoo hin ergee jedheetiin waan macaafarra jiru Yohaannis 17:3 irra kan jiru dhugoomseen jira. Sanii ammallee waaqayyo Yesuus Kiristoos maal jedha Maatiyos Wongeel keessatti ol galaati waaqayyo abbaa keessan tokkicha jilbeeffadhaa sagadaa jedha. Kan inni sagadaaf inni ajajeenyu waaqayyo abbaatiifidha. Ammallee Yesuus ofii isaatii dubbate ani warra Israa'eliif hin ergame nabiyyi Israa'el irraa ergamee jedhe. Maatiyos Wongeel 15 lakkoofsa 24 irratti. Ammallee deebisee ani ilma namaatidha. Maaliif ilma namaa na ajjeesuu barbaaddu jedhe. Yohaannis 8:40 irratti maal jedhe? Ana ilma namaa isa dhugaa waaqayyo biraa fidee dhufe nama akkasii na ajjeesuu barbaaddu jedhe. Waaqayyo biraan dhugaa fidee dhufe nama akkasiitii jedhe. Ammallee Ximootiyoos 1 boqonnaa 2 lakkoofsa 5 irratti waaqayyo tokkotu jira. Waaqayyo tokkoo fi nama gidduumu tokkotu jira. Innis namadha Yesuus Kiristoos jedhe. Kanaafuu Yesuus Kiristoos namadha jedhee barsiisee jennaan anas bee Yesuus Kiristoos nama. Inni ergamaadha, inni nabiyyiidha, kabajamaadha, jaallatamaadha. Garuu isaaf sagaduu fi isaan waaqa jechuun isaaf hin malu jedhee waa macaafarra jiru dubbadhe. Si galee? Faraan Wayye. jechoota amma jechoota kana hundaa baastee naa dubbistaa? Ayyee baasee si garsiisu tokko tokkoon. Garuu ani amantaa mormuuf hin dhufne amantaa keessa jechoota ati Mormuuf osoo hin taane akkuma ati waan hojiirrallee jira. dubbadhu kijiba ragaa malee hin dubbanne ani namuma barsiisuuf namatti himuuf waliin mari'annaaf dhugaa walitti himna jechuun maaf hin as baha malee. Barsiisa abbaa feete barsiisi. Abbaa feete barsiisi. Sitti agarsiisa. Dammoo Naa galatoomne. Sitti agarsiisa isaa amma dubbadhe ragaadhaan maaliif jennaani boramma utuu dhuftee na ajjeeste atis mana hidhaatti torta'anis immoo jannatuma qoonna qaa bareedaa miti si galee garuu immoo erga hubattee na ajjeefte rakkoon tokko hin jiru. jannata hojii keetiin dha. Jannata yookiin azaaba dha. Jannata yookiin jannata maa akka dha maaliif beekta? Sin agarsiisa quraanarraa akkan jannata dhaqu qoy amma garuu sitti agarsiisu kan amma jedhe amma Yohaannis 17:3 irratti maal jedhe 17:3 jechuun kun asirratti si deemessa ilaal bakkisaa akka dubbisu. Matsaafni kun maali? Wangeela. Wangeelaa. Qoy haa Laa matsaaf quddusii irraa wangeela osoo hin taane. Macaafni immoo mana jira amma bakka dalagaa jiraan kun bakka dalagaa jira. Caalaa isaanii wangeelatti nama nuka. Wangeela jechuun macaafa bar macaafa qulqulluu jechuudha wangeela jechuun. Qoy si garsiisa. Matsaafni kun ka kiristaana keessa matsaafni kun ka meeqa jira? Beektaa? Ortodoksii jira, kaatolikii jira, kapheentii jira. Ortodoksii si baasu moo kapheentii si baasu? Kun amma kapheentii. Barbaada. Tokkoffaa matsaaf quddusii irraa barbaada. Macaafa qulqulluudha kun illee macaafa qulqulluu jedhee argitee mata dureen isaa macaafa qulqulluu. Macaafa qulqulluudha. Yohaannis Wongeel boqonnaa 17 lakkoofsa 3 irra jedha. Kun kan warra pheenxeeti. Kun barbaade kan warra ortodoksiis baasan. Kun kan warra pheenxeeti. Isa 66ti. Kanaafuu ani pheenxee miti kaa biibi. Ortodoksii si baasa kun kan ortodoksii abshirraa kun tokko hin jiru. Kan ortodoksii samaaniyaa ahaduu
Kuno amaariffannaa keessaa mee? Kuno 81 ortodoksiiti. Amaariffannaa keessaa miti obbo? Ermi? Indagaay. Ishi abbaa. Indagaa. Ayyaayye. Kuno lakkoofsa 3 irratti maal jedha? እውነተኛ አምላክ ብቻ የሆንክ አንተን የላከውንም ኢየሱስ ክርስቶስ ያውቁ ዘንድ ይህቺ የዘላለም ሕይወት ናት ዘል እውነተኛ የሆንክ ዋቀዮ ሰዱጋ ተውኬ አንተን የላከውን ኢየሱስን ሳት እርግተስ በኩን ሳኒ ጅሬኛ በረበራቲ ጀ ከናፉ ኢየሱስ ያት እርጉኬ በኩን ሳኒ ሲንሞ ዋቀዮ ዱጋ ተውኬ በኩን ሳኒ ጅሬኛ በረበራቲ ጀ ቶሌ አማ ኢየሱስ ክርስቶስ ነመ ተውሳሞ ሲገርሲሳችሁ መት ዮሐንስ ወንጌል ወቆና ያን ለምን እሱ ነው አንብብልኝ ጨረስልኝ አንብብና ናሩቢ ሲፊት ይሄው እስከ እንዴት ጥቅሷን ብቻ ወስደክ ለምን ትተዋለህ? አዳምጥ ፈርሃን ጥቅሷን ብቻ ወስደክ አተው ጥቅሷን ለምንድን ነው የተባለው? ቁርአን ከሰለ ዋህዱ ጅራ ለገፈዱ ቁርአን አለ ያኒ ሲባሱ ደንዳቲ እሺ ናባፍ ተረኮን ጀላ ለገፈዱ ፈርሃን ጥቅሲ ከሳ ፍለቴቲኒ ማሊፍ ጀዴቲ ኦሶንታኒ ጥቅሲ ብቻ ፍለቴቲኒ ዲሲ ከሳ አመቁረንቲ ሲባ ዱብሳ አመቁረንቲ ተብሽራ ኮን ቶኮ ካሰ አመቁረንቲ እሺ አንብብልኝ እሺ ማል ጀዳ ኢየሱስም ይህን ተናግሮ ወደ ሰማይ አይኖቹን አነሳና እንዲህ አለ፣ አባቴ ሆይ ሰዓቱ ደርሷል፣ ልጅህ ያከብር ዘንድ በስጋም ሁሉ ላይ ስልጣን እንደሰጠኸው ለሰጠው ሁሉ ለዘላለም ሕይወት የሰጣቸው ዘንድ ልጅህን አከብረው ጀ ማል ጀደ ኢየሱስስ ገረ ሰሚቶ ሊላሌ ያ አባኪያ ጀደን ሰዓቲን ሱዋን ገፊ ኢልመኬ ኢሰከበጀ ከኒቴፍሰነ ፎን ሁንዱማ ረትሞ አቦ ሳፍ ከኒቴ ጅርታ ላል አቦ ካን ከኑ ዋቀዮ ኢየሱስ ሞ በአማርኛ አንብብልኝ አማሪፍ ማን ዱብስ ነማፊኒ ከደን እሺ በቃ የው ዱብስ ተሞን እንዱብስ እሺ እውነተኛ ዱብስ አማሪፋን አናፍ ማርታም ለኔ ነው እየነገርክ ያለው በቃ እኔ ሰማሃለሁ እሺ ወሪ ጀላስ ረቢ ያስኒ ያላፍሱ ለገፈዳ በቃ ነን ዱብስ አፈመ ቆደንቲ እውነተኛ አምላክ ብቻ የሆንከው አንተን የላከውን ኢየሱስ ክርስቶስ ያውቁ ዘንድ ይህቺ የዘላለም ሕይወት ናት። እኔ ላደርገው የሰጠኸኝ ስራ ፈጽሜ በመድር አከበርኩ። አሁንም አባቴ ሆይ ዓለም ሳይፈጠር በአንተ ዘንድ በነበረኝ ክብር አንተ በራስህ ዘንድ አከብረኝ። በዓለም ለሰጠኸኝ ሰዎች ስምህን ገለጥኩላቸው፣ ያንተ ነበሩ፣ ለኔም ሰጣቸው። ቃልህንም ጠብቀዋል። የሰጠኝን ሁሉ ካንተ እንደሆነ ሁሉ አሁን ያውቃሉ። የሰጠህን ሁሉ ካንተ እንደሆነ ያውቃሉ። የሰጠህን ቃል ሰጥቻቸዋለሁና እነርሱም ተቀበሉት። ካንተም ዘንድ እንደወጣው በእውነት አወቁ። አንተም እንደላከኝ አመኑ። አንተም ምን እንዳደረገኝ እንደላከኝ አመኑ። እኔ ስለዚህ እለምንሃለሁ ዳል እኔ ስለዚህ እለምንሃለሁ ስለ ዓለም አለምንም ስለሰጠኝ እንጂ ያንተ ናቸውና የኔም እንረጋጅራማ የኔም የሆነ ሁሉ ያንተ ነው፣ ያንተም የኔ ነው። እኔም ስለ እነርሱ ከብሬአለሁ። ከዚህም በኋላ ቁረተቆረ ሲዳባ በዓለም አይደለሁምና እነርሱ በዓለም ናቸው፣ እኔም ወደ አንተ እመጣለሁ። ቅዱስ አባቴ ሆይ እነዚህ የሰጠኝ እንደ እኛ አንድ እንዲሆኑ በስምህ ጠብቃቸው ጀዴ አባ ከረታ ቱሬ ጀቹዳ አከነ ኩራላማው ማል ቤኩ ጀዴ ኩራላማው ከነርሱ ጋር ጀደ ኩራላም ከነርሱ ጋራ በዓለም ሳለው የሰጠኝን በስምህ እኔ እጠብቃቸው ነበር፣ ጠበቅኳቸውም። መጽሐፉም እንዲፈጸም ከጠፉት ልጅ በቀር ከነርሱ ማንም አልጠፉም ጀደ። ታዲያ ይሄን ምን ለማለት ፈልጎ ነው? ይሄን የፈለገው ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ኢየሱስ ክርስቶስ አንደኛ የሰዓቱ ገና ሊገሉኝ ነው ብሎ ሰዓቱ ደርሷልና አለ። ሰዓቱ ደርሷል፣ ወደ አንተ መምጣት ወደ ላይ የምትወስደኝ ሰዓት ስለደረሰ አባቴ ሆይ ብሎ እየለመነ ነው። ከዛ በኋላ አንተ እንደላከኝ ያውቁ ዘንድ አለ። አካቲን እርግታ በከኒ ፊጀደ